akkam jaalallee ko maaliif rifatte hin amanne moo ana bar anaaf jettee amma makkatti dadhabdi nan beeka amma makkatti ifaachis argeera galatoomi siin jechuudhaan irratti kan bira waan siin jedhu qabu wanti argaa jiru kun dhugaadha eeyyeen dhugaadha arrabni koo naaf hiikateera dubbachuu danda'eera akkamitti raajii akkamitti kottu callisiitii na ammadhu urji urji neenyu ani dhimma tokko irratti ramadamee dhufe nama shamarree tokko haala suukanneessaatiin ajjeesee qabee seeratti dhiyeessuuf dhufe urjii jedhamti. Maqaan obboleettii kee eenyudha? Isheen immoo maal siif gooti? Iftuu mee eenyummaa isheenatti? Selfie centered jechuun nama waa'ee ofiisaa yaadu, nama baay'ee of jaallatu jechuudha. Iftuun amala akkasii qabdi turte? eenyudha? Hin beektu? eenyudha? Urjii jechuun ishee kana. Urjii jechuun ishee duuteedha? Eeyyeen. Akkamitti jechuun maal jechuudha? Akkamittiin nama kana wal fakkaachuu dandeenya? Maali? Ilaali. Waaqa koo maalidha? Urjiin bifa kanaan ajjeefamte. Hireen sittin teetu gowwaan si caalu hin jiru jettee sittin teetu.
Obboleettiin kun du'in malee kan namaa yoo ta'u rakkoo qabu nama jedhu caala gawwaa of jaalataa hin jiru. Siif gala. Iftuudha tolu kun jiraatti akkasii jetti giftiin aduutu jetti giftii si argite akka isheen of ilaaltu beekte. Erga gaafa sanaati dubbachuu akka dandeenyeef koomaa keessa akka jirtu sitti himne. Tolee akkuma jette ati urjii miti yaadde. Garuu giftii wal fakkeenya keessa argite yeroo akkas taatu qosin galtisiisu. Nama obboleettii isaa filaalcha gaarii qabu irraa tokko hin eegama. Kan fayyuu dandeessu yoo si argite qofadha. Giftiin ituu waan tokko taate ituu ati fayyisuu dandeessu dhufte yoo siin jedhan xiqqoo malleesti dhaga'amu. Lubbuun ol deemtu kan harka kee keessa waan jirtuuf maaloo gargaara. Bakka giftii iftuu tootaatiif jedhi yaadde. Dhaqi ilaali. Kunuus nama ta'e siin jechaa jira. Kan si finne fakkati ishee jajjabeessituufidha malee miira kana keessatti akka tamilee ishee cabsituuf miti. Har'a sirrii irratti kan isheen haftee jirtuuf obboleettii koo duutiin deebi'ee arge jetteeti. Kana sirriitti beekta. Yeroo kanaan obboleettii kee mitiin jedhama. Ammeenya nama baay'ee argeera garuu kan akka keetiin argina. Ati gara jabeettii hamtu. Maal jettee ani fi urjiin wal fakkaanna malee tokko miti jettee miti. Dhugumayyuu tasumas waliin fakkaata. Isheen nama akka keetii miti. Isheen nama itti dhiyaatte hundumaadhaaf garaa laafu malee hammeenya akka keetiin qabda. Otoo siif galeetii obboleettii keenya dabaan lubbuu ishee dhabdeef barsiistuu fi hiriyaa keenya kan taateefidha bara. Si kadhachuun keenya haqa kanaaf silaasa haqa eessatti beekta. Hello Hireen. Eessa jirta? Giftii gargaaruu murteessuu keef natti toleera. Jechoonni keessan humna bu'uulte. Dhugumatti dhugaan ana biras jira. Garuu immoo wantoota narra ga'ee ilaaluun koo dogongora ture. Kanaafuu wanta hin dandeenye hundumaan giftii gargaaruuf murteesse. Yeroo tokko jireenya akkasii. Namooti lamni waan tokko irratti faallaa olii dhaabbatanii sirrii ta'uu danda'u. Ati waan tokko yoo naaf kennite kenneeraaf jetta. Ani immoo fudhadheeran jedha. Kennuu fi fudhachuun gargaaridha. Garuu immoo lamaan keenya sirriidha. Ati naaf kennite taan immoo fudhadheera. Akkaataan ati ibsite baay'ee namatti tola. Gargaaruuf murteessite waan dhufteef irra deebiidhaan maqaa giftii fi urjiidhaan sin galateeffadha. Maal seeti ofii kootiif jedheen godha sammuu kootiif jedheen. Garuu immoo dhugaa jiru hunda isaa akkanatti himtuun barbaada. Jalqaba irraa kaasee. Maal sitti waa'ee giftii, waa'ee du'a urjii, walumaa galatti hunduma isaa. Tole, natti tola. Ini gifti. Akkam waan waliin jenne goote sagalee Dooktar Eebbaa waraabdeetta. Maalidha? Sirratti bare jechuudha. Namicha abaaramaa seexanana. Boofa. Silas boofarraa maaltu eegama?
Kanaafuu urjii Dooktar Eebbaa ajjeese jechuudha. Ragaan qabatamaan irratti qulqullaa'ee waan hin jirreef isadha jechuu hin dandeenyu. Aboo isumadha. Isuma. Akkamitti akkas jechuu dandeessi? Dhiira miti hin godhe. Maal seetee hiree? Dhiirri dachee kanarraa baay'ee gara jabeessadha. Keessumaa immoo shamarran irratti. Kanaafuu seera, haqa maal jechuun hin barbaachisu. Shakkamaan dhiira ta'uu qofti gahaadha. Godheera isuma ajjeese. Maali? Ati namanne moo? Akkuma siin jedhe kun oduu callisamee odeeffameedha malee qabatamaa miti. Ani immoo waan tokko amman qabatamaan hin arginitti callisee cubbuutti galuu hin barbaadu. Maaloo dhiisi. Waan sirra hin geenyeef utuu sirra ga'eera ta'e hammina dhiiraa dubbachuudhaaf baay'ee salphaa ture. Abaaramoon kun hundumti isaanii abaaramoodha. Dhugumatti namoonni tokko isuma ajjeesee jiru. Maarree argitee dursee namoota dhugaan galeefidha kan akkas jedhu. Fakkeenyaaf Saamsoonii fi Milkii. Aboo maqaa dhiiraa natti waami. Isaan warra Dooktar Eebbaa ajjeese jedhanii amananidha. Hiree yoo ta'e isaan dhiira miti isaanumadha jijjiiraman qaban bar. Maalta kana ajaa'ibe beektaa? Inspektar Simboon waa'ee urjii akka hubachiistuuf takka si dheekkamaa takka immoo si dorsisaa turte. Amma garuu ofuma keetiin heeyyamamte. Kun ta'uunsaa maal sitti hima? Anuu hin beeku. Maal natti hima? Egaa yeroo tokko seerarra jaalalli hin caala. Yoomi nagaa keeti? Nagaa kooti. Maal hojjetta? Waan amma maal gochaa jiru isinitti fakkaata? Yoomi, kitaaba galagalchitee jirta bar. Nagaa kee miti. Nagaa kooti jettee maaliif nu sobde? Maal isin galche? Nagaa ta'ee ta'uu baadhe isin hin laallata? Nagaa nagaafachuudhaaf akka hin dhufne immoo beekamaadha. Eeyyee ni dhugaa keedha. Waa'ee jiituu kan jettee sirrii keedhati. Kanaaf dhiifama si gaafachuu dhufu. Waan ani isiniin jedhe hin dagattani? Guyyaa tokko garuu giiftiin fayyitee yeroo dubbachuu jalqabdu isheerraa dhaga'uu dandeessu. Yeroo sana dhuftanii dhiifama nagaafachuun keessan ni oolu. Garuu hin dadhabine. Ammumayyuu dhiifama isiniif godheera. Hin dhamaatan ka. Ani har'a wanti hundumtuu isiniif galee yeroo gaabbitanitti miti kan isiniif dhiifama godhe. Yeroo isin nan hubanneetti hin dhiifama isiniif godhe. Kana immoo sirriitti beektu. Wanta tokko gochuu qabna. Anis akkasitti natti dhaga'ama. Maal goona? Anoon beeku. Si dhukkuba moo? Akka nama waan guddaa yaadee beekte waan tokko gochuu qabna naan jechaa ture. Rukutamaa wayii.
tibba kana abjuu kootiin yeroo arrabni koo hiikamuun argaa ture. Dhugaa keeti? Dhugaa moo? Baay'ee namatti tola. Dhugaa anis baay'ee gammadeera. Maal seete giiftii koo? Yeroo baay'ee waan tokko irra deddeebinee yaadna taanaan carraan dhugaatti ta'uusaa baay'ee bal'aadha. Yaadatta taanaan seenaa arguu keetiin dura maallaan jecha akka turte yaadatta? Tibba kana ijji koo na hollata. Fira wayii arguufani naan jettee achi booda yeroo muraasa booda seenaa argite. Kanaafuu ammas sababa tokko malee waan kana argaa hin jirtu. Tarii Waaqayyo arraba kee hiikee dubbachuu dandeessa ta'a. Kana irratti immoo ani abdii guddaan qaba. Jabaadhu giiftii koo. Wanti kun hin ta'a. Waaqayyo beekaadha. Hin kadhanna tole. Kanan jedhu yoomiin arga isa rakkisu jalqabee hangam ta'eera. Ji'a tokko ji'a lama sanaa olis ta'uu danda'a. Maaliif na gaafatte? Maal jedhee isa rakkisaa ture? Si'a meeqan irra deddeebi'eesti moo? Akkasumatti barbaade jajabummaa isaatu baay'ee na aarsa. Innillee jajabummaa isaa nama aarsa. Miti? Maarree? Si waliin akkan jaalala eegalee osoo beeku na rakkisuun isaa tokkoffaa si tuffachuu isaati. Lammaffaa immoo daangaa koo darbuu isaati. Garuu maal jedhee isa rakkisaa ture? Siin jaalladhaa. Kan koo ta'uu qabdaa. Saamsoon dura anatu si jaallatee. Si dhabee jiraachuu hin danda'u. Maal jechaa ture? Isa kam yaadadheen sitti hima? Tun macaafa qulqulluu fidee harka kee irra kaa'itii kakadhuu siin jedheeti harka kee irra keessin kakatta. Maal jedheen? Yoomiin na rakkisaa ture jettee harka kee irra keessin kakatta. Maaliifan kakadha? Dhugaa qabda taanaan maaliif hin kakattu? Dhugaallee qaba. Garuu immoo kakachuu maaltu fide? Maali waan dhageessitu jira moo? Moo yoomii deemtee haasofsiisteen sobde siin jedhu? Kan sangaan iyyuu malu qanceen iyyiite jedha Oromoo. Miidhamni kee caalacha addeebitee natti dheekkamtaa? Qacceen eenyudha? Ana? Maalidha? Dubbisi. Yoomiitu natti mitu hin ta'in giiftii barreessi natti kenni. Maal gochuu yaadde? Ani hin beeku. Giiftii gargaaruuf yaade malee akkamitti akkam ishee gargaaru hin beeku. Amma gargaaruu yaadde. Inni moo maal jechuudha? Jechuun koo ejjennoon kee akkamidha jechuu kooti. Amma yaadduun oliidha. Akkuma siin jedhee wanta sinnaan jettan irraa ka'een otoo obboleettii kooti jedhee yaade. Kanaafuu wanta hin danda'u hundumaan iyyuu giiftii gargaaruun barbaada. Akkas taanaan bira yaadni tokko jira. Yaada akkamiitu si bira jira? Garuu immoo jaallachuu dhiisuu dandeessa. Isaaf hin dhiphatin. Isheen akka dubbattuuf kan gargaaru taanaan waan barbaade gochuu nan danda'a. Maal seeti? Namni nu gargaaruu danda'u tokko jira. Sodaan koo garuu jaallachuu dhiisuu dandeessa kan jedhudha. Maaliif ani jaalladhu? Dhiiradha. Maal? Ani jiituun yeroo meeqa yoomii yeroo haasofsiisuuf yaadu yoomiin yeroo haala dhowwatu argina. Yoomiin baaf gala kan ishee dhowwuu dhiisiti seeraan guyyaa tokkotti dubbateen. Tasumaa garaan koo akkasitti namatti gadda hin beeku. Eda namni kan inni akkasitti namatti gadduuf. Nama jaallatee abdii irra kaawwate tokko irraa gaafa abdii sana dhabu. Amma hin beekutti amma sadarkaa kanatti akkanatti namiitutti waan asirratti godhe tokko illee qabu hin ture. Akka yeroo kaanis illee qabu. Inni haarus. Sirkutuu barbaadeera garuu hin dandeenye. Edaa qabaa ganna dhiisaa jechuun iyyuu hamilee barbaade. Dhugaa tokko sitti tun kana booda si arguu baay'ee natti ture.
gifti. Yoon si dhiisee an dhiisin. Ejjennoon kee akkamidha jedhee kanan si gaafadhe kanaafidha. Hiree, kun tasuma ejjennoo wajjin waliin qabatu. Maal seeti? Giftii gargaaruu yoo barbaadde akka inni si gargaaruuf amantii fudhachuu qabda. Eenyu? Ana seenaatu dhiirri akkana gargaaruuf eeyyama? Rakkoo maalii qaba? Naaf hin galle. Rakkoo maal qaba jechuun? Dhiira bar. Giftiin immoo durbaadha. Miidhamni shamarran immoo sirra ga'ee beeka. Kanaaf iyyuu eenyu caalaa kan giftii hubachuu qabu si ture bar. Kanatti nu hubanne miidhamni durbaa kanatti dhaga'amu bar dhiirri waan na miidheefidha. Kan ammoo tasuma hubachuu hin dandeenye. Daawwaan kan hojjetamu bar summii irraadha. Wantoota si miidhan keessaa waan si fayyadu argatta. Anaaf kan naaf hin galle. Inni eenyu waan ta'eefidha isa malee falli biraa akka hin jirretti kan natti himtuufi. Isa jechuun jineesii fi jeneraal naawuleejii irratti nama cimaa ta'edha. Maal jettiri? Sitti meera. Kun tasuma hin ta'u. Akkuma isin jedhee jabinaaf cichoomina isaarra darbee isa darbee namni giftiidhaaf dhimmu hin jiru. Siifaa ta'u. Mr. Genius, mee wanta falanii ta'a jettee nutti himi. Egaa namni arraba hiikkatee dubbachuu dadhabe tokko karaa lamaan gara nagaa isaatti deebi'uu danda'a. Inni tokko long term treatment isa jedhamudha. Inni kan biraa immoo immediate incident isa jedhamudha. Egaa kana jechuun yaalii yeroo dheeraatii fi taatee tasaatiin waan kana fooyyessuu dandeenya jechuudha. Maal seetan dandeettiin dubbachuu keenya sammuu keenya gara bitaa irratti waan wal qabatuuf namni tokko dubbachuu dadhabe yeroo jennu sammuu isaa isa gara bitaa jirutu miidhaan irra ga'ee jechuudha. Kanaaf akkuma sila isinitti yaalii kana immoo kan taasisuu dandeenyu karaa long term treatment isa jennuuti. Kana jechuun immoo maqaan isaa inni biraa intense therapy isa jennudha jechuudha. Kanaaf kana gochuudhaaf yoo xiqqaate ji'a ja'an nu barbaachisa. Nuti immoo filannoo goona jedhee abdiin qabu. Sababni isaas ji'a ja'aaf giftiin dubbachuu hin dandeessu jechuudha. Karaa kanaan fayyadamna taanaan. Kanaaf wanti gochuu qabnu immediate incident isa jennu fayyadamnee ilaaluu qabna jedhee amanan. Yoominaaf hin galle maal jechuudha? Ani yaada tokko qaba. Garuu jechuun yoo seenaan nu gargaarte. Gargaarsa maali? Ila maal seeti? Achuma taa'ee natti taasise. Tole egaa yaadni koo maal isinitti fakkaate? Maalidha kun? Waa'ee waraqaa kana waan natti himtu qabda? Aboo callisiin fakkeessiin. Waan garaa kee erga gootee booda nama gaarii of hin fakkeessitu. Maalidha kun natti himi? Sila safaan maaliin natti himta? Waaqayyo sammina kee argeeta harraba kee kana hidha. Omaa nama gaddee of hin fakkeessin. Osoo dubbachuu hin danda'in kan hammina kana goote osoo dubbachuu dandeessa ta'e immoo akkam goota ta'a? Jaalala waggaa meeqaaf dhama'ee ijaare akka gubdee daaraa gootiin beektaa garuu gifti. Aniif Saamsoon yoo wallollee maal keessaa argatta? Ofii keetiif yoomii waliin jaalala gaarii dabarsaa kan namaa immoo diiguun maal siif godha? Afaan maalii qabda? Maal abbaa keenaan jechuufi? Hidhamtu wayi waan tokko sinti moo Waaqayyoon hammina kee kana osoo argu harraba kee miiku. Inumayyuu siif hin baniin akkuma hidhamtee kanatti umurii kee fixi. Siifan ba'a. Anis nama dubbachuu hin dandeenye waliin turuun barbaadu. Hin qaanofne salphoo wayi. Gurbaa yoomii sanaaf yooniin godhuuf ta'e ani jiitu miti. Nagaa isa dhoowwee lamaan keessan dhukkubsataa taatanii mana tokko keessatti haalamtu.
Yaanni isaas nutti fakkaata jira. Dhugaa dubbachuuf yoomiin akkasidha. Yeroo hundumaa nama furmaataati. Keessumatti immoo nama jaallatuuf hin du'a. Aboo dhiisisallee. Dhiirri yeroo nama ajjeesu malee yeroo namaaf du'u argee hin beeku. Hello Biftuk. Akkam oolte? Xiqqoo biizii ta'e malee si yaaduu dhiisee miti bareedduu. Dhugaa nu baay'ee si yaadeera. Hello, maal siif godhu? Maal barbaadde isaatti kana bilbilta? Yeroo bilbiltu dhabdee isaatti kana bilbilta? Maali? Xiqqoo itti buunee turre. Amma isaatti mucaa Biftuu jedhamtu waliin waan akka bilbilaa haasa'aa jirutti na hinaafsisuuf ture. Argitee miti bilbilatu irratti bilbilame bar. Ani dhiirota kanaaf hin jibba bar. Sammuun isaanii waan gaarii yaadeen beeku. Hamminaaf yoon taane jaalallee isaa hinaafsisuu maaliif barbaachise? Isallee gammeen nama akkasii miti. Mucaa gaarii fi baay'ee gara laaffisa ta'edha. Umurii koo guutuu nama jaalala akkasaa waan an argu natti fakkaata. Ani kilabu Arsenaalii kana maal akka wayyuu wallaale. Mo'atame miti. Mo'atamuu qofa jetta tapha meeqa mo'atee an qabsiifannaan mo'atamu. Si nyaachise ka. Maal na nyaachisuu qofa ree. Akkam jirtu? Nagaa maaliitu jira tu kilabni Arsenaal jedhamu jiru. Nyaatamtee moo ammas? Nyaatamtee qofaa mucaa tokko wajjin qarshii 200 qabsiisne na nyaate. Achii kee halkan guutu akkan gubadhettan bule. Ani immoo kaleessa gammachuu addaa keessan bule. Maal Arsenaal ni mootama jettee deemte? Lakkii Arsenaal miti. Gumii waliin fiilmii ajaa'ibaa ilaalaa bulle. Waa'ee fiilmii maal yaasofteera? Galgala isaa sinimaatti ilaalle ka. Sinimaa maali? Ani kaleessa guyyaa guutuu manaan bane. Galgalas qo'annaadhaan ture kanan dabarse. Maali? Dubbiin garanadha. Kuttaa deemne. Ati immoo siif hin galu beekan jedhe bar. Yoo ta'e akkamitti naaf gali? Osoo natti hin himin haala kamiin naaf galuu danda'a? Yeroo meeqa sitti bubbu'aa ture? Kana caalaa gammii duratti sitti mun qaban ture? Maaliif dursitee natti hin himne ree? Akka isaan dhufan nan beekan ture. Akka tasaa ol argine bar. Kottu min deemna. Akkam nama aarsitaa? Siif hin galle moo? Amma mana isheetti na aarsuuf jettee galgalan gumii waliin sinimaa ilaalaa ture maal naan jette. Gumii immoo akkuma argite kunoo ishee biratti qaanesse. Ani garuu hireen maal taate? Jechuun amma kanatti waliin aarsisu maaltu fide? Hireen garuu baay'ee jijjiiramaa jirti. Lakki walitti bu'iinsa yerooti malee wanti hundumtuu ni sirrata. Nama akka hiree addunyaa guutuurratu barbaaddetiin argattu. Waan hundumaan isee dhiifama gaafadhu. Waan barbaaddaa jirtu kiyaasuuf siisuu ni laata? Dhiifama jedhanii yoo dhiifama naaf gochuu baate Yoo na arrabsite yoo? garuu ani maal balleessee dhiifama gaafadha. Isheen dura natti argattu. Isatu balleesse. Kanaaf inni dhiifama naa gaafatu. Har'a yoo naasoo siisee dogoggora isheerraan barbaadu. Kanaafuu dhimma isheeti. Callisii otoo dubbiseera ta'e maalan ta'e? Amma of tuulummaan maal naa godha? Otoon dubbiseera ta'e maal gootu na jalaa hir'ata?
akkamiin ta'eefti?